waraana cinaan irraa muranii galchuun kuni yeroodhaaf olola torban tokkooti faayidaa qabaachuu danda'a malee yoo har'a namni 500 gale rakkoon siyaasaa dhiibbaan siyaasaa dargaggeessa kana bosona galche sun yoo furamin har'a 500 yoo gale borumuu 50 bosona galaa jira jechuudha. Nam 100 maqaa waraana bilisummaa Oromootiin Oromiyaa keessa jira bara 100,000 dargaggeessa kana kan dhiibee galche siyaasa marrooti miti. Waan marroon ideoloojii addaa qabaateef miti. Ajjecha hidhaa dhiibbaa bulchiinsi Oromiyaatiif federaala mootummaa Itoophiyaa irraan gahutu dargaggeessa kana bosona galche. Dargaggeessi kuni bosona akka galu kabiraammoo deebii akka hin seenne barbaadamu taate rakkoo siyaasaa jalqabuma lola seensisan furuun dirqamata. Pretoria irratti uummata Tigraay fi federaala booda araarri godhame booda hamma tokko abdiin ture. Amma garuu dhiyeenya kana wanni argaa jiru gama nagaatti deebi'uudhaaf fedhii akka hin jirre yeroo bitachuudhaaf malee rakkoo biyyattii marii araara dhugaatiin political settlement jennu saniin gara araara dhugaatti ce'uudhaaf fedhiin jiru guyyaarraa gara guyyaatti hir'achaa deemuu isaatiin arge. Kanaaf mootummaa sossoobuudhaan kadhachuudhaan amansiisuudhaan gama dirree nagaatti deemuun akka hin danda'amne waan hin waddeef gama hundaan dhiibbaa irratti godhu pireeshar irratti godhu origin barbaachisaa ta'e waan natti mul'ateef ana qofa osoo hin ta'in warri dhageettii qabnu hundumtuu nagaa kana buusuudhaaf dirqama guddaa kan qabu gahee guddaa kan qabu kan rincicaa jirus mootummaa waan ta'eef mootummaa irratti dhiibbaa godhuun barbaachisaa jedhee waan yaadeef dhiyeenya kana garuu marsaa sadaffaa akka godhamuuf yaaliin dippiloomaatota bal'aan godhamaa ture yaalii san kan dide waraana bilisummaa Oromooti miti kun mootummaadha sobuun hin barbaachisu jechuudha. Dhugaadha sossobnee maal goonee araarsuudhaaf yaalama yeroo ammaa garuu hin barbaachisu waraanaan cabsinaa gariin harka kennee nutti galaa jira kan ni cabsina jedhee kan marii araaraa hin barbaadu gojee mootummaa Itoophiyaati. Kun waan dhoofamuu qabu miti jechuudha. Maaliif irra qaqqabaa yoo deemnu taate fafakkeessan akkasii sun inumaa humna itti horaa dhokachaa akka deeman godhaa jira. Kana isaatti san qofa osoo hin ta'in naannoo Amaaraatti illee humnoonni naannoo Amaaraa araaraaf qophii qabnaa jedhan. Ani yaadattan barreesseen ture humnoonni naannoo Amaaraa araaraaf qophii ta'uu qabu jennee dhiibbaa yeroo goonutti dippiloomaatonni dhaqanii yeroo gaafatan toleedha isaan. Kan duuba deebi'ee chirichaaruudhaan tokko wajjin tokkoon keessaa bitachuu barbaadu ka araara dhugaadhaatiif gattaa'uun barbaade mootummaadha. Mootummaan amma jiru waan barbaadu maal seete? Lola kan Oromiyaattis, Amaaraattis, Tigraayittis ka uumamuu dura garaagarummaa siyaasattu gara qawweetti nama geesse. Qawween uummata keessaa baatee nageenya akka uumamuu kan barbaadamu taate sababni ijoon sababni bu'uura lolatti nu geesse suni furamuu qaba. Mootummaan kana furuun barbaadu. Mootummaan maal barbaada? Cinaadha fangoo kennee cinaadha mallaqa kennee kaan sossobee kaan dirqisiisee harka kennisiisuu barbaada malee gadi taa'ee marii araaraa gochuun barbaadu. Kun immoo gaaf tokko Jawaar galfachuu danda'a, gaaf tokko Ammayyuu galfachuu danda'a, gaaf kan Aslii galfachuu danda'a. Garuu lola biyyattiif sababa kan ta'e rakkoo siyaasaa furuudhaaf mootummaan ammatti fedhii amma jechaa jiru maali? Kuni waamicha mootummaadhaaf. Karaan amma deemaa jiran kun Itoophiyaas kasaarsa, isaanis kasaarsa. Salphinaaf kaanii Oromoo immoo salphinatti fidaa jiran. Oromootti diina baay'isaa jiran. Saamichi, tuffiin, diigumsi isaan biyya irratti geessaa jiran kun Oromoo bitaa mirgaan diinatti baay'isaa jira. Oromoon diina baay'ifachuudhaaf hin qabsoofne. Oromoon sirna gita bittoota kaleessaa kan irratti qabsaa'eef Amaara keessaa waan bayaniif, Tigree keessaa waan bayaniif osoo hin ta'in miidhaan narra gahuu narraa dhaabatee saba hundaa wajjin walqixa ta'ee qabsaa'uu jiraachuun barbaada. Sirna dimokiraatawaa, sirna federaalawaa kan hanqee kiyyatti ittiin bulchu, kan kunis qe'ee ofiitti ittiin bulchu. Sadarkaa federaalatti immoo wal kabanyee, wal jaalannee, waliin bullu jaarrachuun wanneen haalamne. Jarri aangoorra jiru Abiyyi irraa kaasee Oromoodha. San qofa osoo hin ta'in qabsoo Oromootiin aangoorra bayan. Kanaaf Oromii alagaan ka biyya keessas ka fagoos hoolaalu warra Oromoon aangoorra baase jarri kun Oromoodha. Jai mootummaa Oromoo jee ilaaluunsa waan nu ajaa'ibu qabu miti. Garuu sirni tokko mootummaa Oromoo yookiin immoo mootummaa saba kanaa kan jedhamuu danda'u yoo uummanni sun naata jedhee filatee aangoorra baasee jechuudha. Kanaafuu mootummaa murna Oromootiin jedhanan. Mootummaa Abiyy, mootummaa murna Oromootiin mootummaa Abiyy jettee yoo keesseen alatti mootummaa Oromoo jettu. Garuu hubannaan sabni biraa godhu kun humna lama jira mootummaa Oromoo kana ka oofu. Tokko warra Oromoo amalee cabsuu barbaadan, Oromoo qaanyessuu barbaadan, warra Oromoo mataa qabsiisuu barbaadan ture, warra taranyaa hidhee deemuu barbaadu. Kun warra murnaati. Hojii hojjetan kana yoo ilaalte amma haasaa Oromoo waggaa walitti qaban haasayan.
akka waan Oromoo fayyadanitti akka waan Oromoon faayidaa addaa qabutti dhiyeessu ormaa mootummaa kun. Kuni Oromoodhaaf rakkoo guddaa uumuu danda'a. Maaliif xuriin sirnichaa sabarratti dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf uummanni keenya of eeggannoo guddaadhaan itti deemuu danda'uu qaba. Uummanni keenya dirqama guddaa qaba jechuudha. Laal kaleessa gateettii Oromootiin aangootti bayan. Egaa aangootti bayatan booda humnoota Amaaraa maqaa Itoophiyaatiin faarsaa sobaa uf jala diriirsanitti humnoota siyaasaa Oromootii fi humnoota siyaasaa Tigraay rukutan. Amma immoo waggaa humnoota Tigraay wajjin nagaa buusanii humnoota Amaaraatiin wal lolan Oromoo jalatti dahatanitti maqaa Oromootiin of dhoksaa of haguuganii Amaara cabsuu barbaadan. Kan dhaabeen qondaaltu argaan ture. Seenaa faasitti immoo barbaadan deebi'anii akka itti qabsaanii wayyaanee ofirraa kaasan. Warra wayyaaneen qe'ee keessaa guurtee ergachaa aangoo tursiiftetu qabsoo ummataatiin qabsoo qonnaan bulaatiin qabsoo barataatiin aangoo irratti ol ba'ee arga deebi'ee ummata irratti qoosuu barbaada. Sirna kamiyyuu ani sirna mancaasuutti namanu jecha jetteef. I believe in reform. I don't believe in revolution. Revolution jechuun warraaqsa jechuun sirna tokko hundeen buqqaasanii haaraa irra dhaabudha. That's distractive biyya tokkoof. Saniifin sirni EPRDF sirni wayyaanee guututti akka diigamurra dhiibbaa godhamuun dirqisiifamee gara karaa jijjiiramatti akka seenuuf ka jedhu tarsiimuu fudhannee jechuudha. Ammas taanaan sirna mancaasuu waan jedhutu namanu. Sirna abbaa irree jalatti immoo gateettii ofirra kaayanii jilbifachuutti si namanu jechuudha. Kanaaf hamma danda'ametti beekna kana immoo qaroo muuxannoo itti qabna. Arra dhiisi kaleessa gaafa muuxannoo guddaa hin qabne qabsoon nagayaa hin hojjetu yoo yaadattan mootummaan maal jedhan mootummaan simbiraa miti dhagaan hin bu'u yeroo yaa'atu turanittis dunuunfannetti deemne dhaloonni nu duubaan dhufe immoo nu jaalaa qarmaadha. Nu jaalaa qaramaa nu jaalaa bilchaata. Furuudhaaf fedhiin jiraannan furuudhaaf laafaadha. Biitti sun carraa guddaa qabdi. Tokkoffaa namni lola ifatee jira. Lolli hagammaa godhamaa ture qarqara irratti Ogaden keessatti gammoojjii Baalee fi Harargee keessatti Eertiraa keessatti. Lolli waggaa jahan dabree kun immoo handhuura biyyattiitti godhamaa jira. Oromiyaa keessatti Shawaadha. Arsiidha. Amma lolli guddaan qarqara Wallaggaan jiru. Waraanni guddaan kan jiru godinoota Shawaa keessa, godinoota Arsii keessa, Gujii fi Baalee. Jiddu galeessa. Amaara keessa lolli eessa godhamaa jiru. Dur Amaarri PRP eessa Qaaraa garas gara daangaa Sudaanii lolaa ture. Tigraay soo taate qarqara ture. Amma lolli Amaara eessa godhamaa jira. Jiddu gala Gondar, jiddu gala Goojjam, Shawaa kaabaa keessatti godhamaa jira jechuudha. Lafa naannoon kun maali? Lafa oomishaan beekamu uummanni bal'aan keessa jiru jechuudha. Amma garuu lolli qe'ee isaanii irratti godhamaa jira jechuudha. Kan kun uummata baay'ee nuffisiisee jira. Uummanni Itoophiyaa kan Oromiyaa keessa jirus, kan Amaara keessa jiru, kan Tigraay keessa jirus lola ifatee jira jechuudha. Namni amma araara barbaada uummanni akka uummataatti. Lammaffaa riphee loltoonnis bifa yaadan san hin deemu akka hin dandeenye hubatanii jiran. Kabiraa hawaasni addunyaa biyyoonni ollaa keenyaas ta'e kan fagoo jiran biiti tun addaan faca'uu heddii jedhanii sodaa guddaa keessa jiran waan jiraniif bifa danda'ame hundaan tumsa nuu gochuudhaaf araarri akka dhufu tumsa nuu gochuudhaaf qophiidha. An kana waanin kallattiidhaan beekuuf dubbachuu hin danda'u. Kanaaf biyya keessatti there is a peace market. Biyya alaatti deeggarsa cimaa argachuu dandeenya araara fiduudhaaf. Maaliif biitti Itoophiyaa jedhamtu kun akka facaatu kan barbaadu hin jiru. Ollaadhaa Keeniyaan hin barbaaddu, ollaadhaa kuun hin barbaadan naannoo kanatti Sudaan jigdeetti, Somaaliyaa rakkoo qabdi, Itoophiyaan naannoon kun hundi hin diigama. Saba kanaaf biyyoonni ollaattis nageenya akka dhufu barbaadan. Nagaa kan hin barbaanne mootummaadha. Kan ammoo waan isaan mormuuf miti. Waan itti dhiyaate irraa dhage. Waan marii biyyoolessaa kana 2018 akka dhufu barbaanne 2018 with evidence dokumentii inni kennine hindidan. Gaafa eega biitti daddabarte booda 2022 gadi hin ba'an. Okay. In turte garuu ammallee taatu bishaan kan jiga jalan boo'anii kanuma fee ol qabanii okay itti adeemnu sirnaan hojjedha. Mariin biyyoolessaa warra mariisisu gaafa filatan irraa kaasee warri mari'atu hedu wal hubannoodhaan mariin biyyoolessaa yeroo lama ta'a. Tokko lolli akka hin dhufne hanqisuudha. Lama eega lolli dhufe booda araara buusuudha. Yeroo sanitti lolli ho'aan jira. Tigraay wajjin lolli godhamaa jira. Oromiyaa keessatti lolli godhamaa jira. Mee dura sagaleen qawwee haa dhaabbatu. Nagaa haa buufnu. San booda mariidhaan biyya tana baraarra karaatti deebifna jenneen. Kaafaawwanis kana jedhe paartileen hundi kana jedhan. Didanii ogguma sana akkuma barbaadan cahanii jaaran. Paartileen gaafsan keessa seenanillee amma keessattuu paartileen gama Amaara irraa dhufan ka gaafsan isaa wajjin turanillee amma lolli ogaa eegalu keessa ganii jiru jechuudha. Amma bari Abiyyi matu daawitii keessa taa'ee ofii mari'ate yoo ka ta'u taate malee mariin biyyoolessaa jiraachuu hin danda'u. Mariin biyyoolessaa tokko biyya tokko keessa biyya tokkotti nagaa buusuudhaaf biyya tokkotti araara uummanni akka walitti fayyuu fiduudhaaf eegalliinsa adeemsisaa barbaachisaadha. Amma warra akkuma ni dhaabeen warra komishiinaroota kan hunda yaamee mana kiyyatti nagaafatanii waliin haasofne ammallee hamma torban dabreetti waliin dubbadhaan ture. Mariin biyyoolessaa itti namana biyyaaf gaariidha. Garuu akkaataan itti eegalanii fi akkaataan amma ittiin deeman of sobaa jiranii.
of sowas biyya jiigsaa jiranii marii biyyoolessaa amma deemu san qofaa miti. Waa baay'ee balleessa. Dhimmi daangaatii fi eenyummaa akka furamuuf komishinii daangaa fi eenyummaa maqaadhaaf ijaaranii waggaa 3 lafarraa harkisanii odoo takka hojjetiin diigame. Marii araara biyyoolessaa jedhamu tokko ture komishinii araara biyyoolessaa waggaa ture malee ni meeqatti ba'e odoo bu'aan buusin. Komishiniin kun amma jiru kun illee waan takka qofa godhee deemu deema. Sirna jiru sirna pirezidantii godha. Abiyyiin pirezidantii ta'a. Mootii ta'a. Haguma kana very short sighted. This is not Oromo don't deserve this. Ethiopia don't deserve this kind of leadership. Nuti ummata guddaadha bar. Ummata gadaatu fi jenna bar. Biyya keenya sabaaf sablammii biyya keenya jiruuf waan gaarii dabarsuu qabna malee soba ummata dabarsine saalfiif salphina ummata keenya dabarsuu qabna. Dhiiga isaa keessa wanni dimokiraasii jedhu hin jiru. This was very clear to me gaafa inni Ameerikaa dhufee waliin haasofne. Mootii ijaaruu malee sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf hawwis karooras fedhiis akka hin qabne naa ifa ture. Jechuudha. Yoo yaadattan wanni mormaa ture kanarraa. Ergan biyya dhaqee immoo itti dhiyaadhee baay'ee yaale. Namni Abiyyi sirna dimokiraasiidhaaf fedhii qaba jedhu yoo jiraate nama sa'aatii akkasii wajjin haasa'in qofa jechuudha. Kan ammoo jahan dabre kanatti qabatamaa waan agarreedha. Garaagarummaan keenya fundamentaalii Oromiyaa fi Itoophiyaa ani uumuu barbaadu akka uumamtu barbaaduu fi Abiyyi uumuu barbaadu garagara. Ani Itoophiyaa fi Oromiyaa uummattoonni isii keessa jiran haqi isaanii eegamee wal marii negotiation hogganoota isaanii gidduutti godhamuun sirni dimokiraatawaa sabdaneessaa itti ijaaramu uumuuf hin qabsa ijoollummaa kiyyarraa kaasee. Abiyyi immoo abjuu haadha isaatirraa kaasee mootii Itoophiyaa ta'uu mootii qorkee sirna abbaa irree ka gubbarraa inni gattaa'ee hamma qabaleetitti namni isa faarsaa isaan dhaatataa jiraatu ijaaruu barbaada. That was very clear to me from day zero.